وأنا ما أبان فدي وانا قلنا نجرا هون عرف فني أبان فدي أنا أبودي سي الربع كذا دام نجرا دجاما نجرا نيمتي وان براتي لبونا ما تدرباجرا جداتي بوليس هذا ولا ربي جداتي لبونا ما تدرباجرا كاردا كنان كراك بابودة ديمن جداتي ده ولا ربي جداتي maaliif wal somnesa qaalichi maallaqa barbaade ifaati maallaqa bakka waan dandeenyu wal gurraa miciyoo naaftu maallaqa baasnaa ምናምን taafe garuu dura ta'uun qabu akkanni kuma shan kafallee jira bar kuma shan kafallee kuma shan osoo bar hanqana barbaadee jira jedhamee dubbatallee waan takka bar hin jedhamne bar hanqana qaalichi barbaadee gana dhaqalaallamee mazaaja yoo barbaachisaa ta'e riyaala kuma 20 jedhanii jechuudha bar mazaaja bar itti dhuganii itti ilaalanii maallaqa nagaafate hin jenne amma inni isin gane ግን qaalichi akka laalutti maallaqa barbaadu waan an barbaadu kennitanii jechuun malee maal kennina urde waan an barbaadu kennitanii jedhee bar muzammil waan an barbaadu kenna waan biraati miti ergaayis dhugaa warii himunaami خلاص مبارك دولا جرتا مو كم نتي مخان يوكين نما بربانا انا مسؤوله متعميله تيغلي ولين دلغنا نميچي ولين دلغنو صاحبك يا ركون قبوسيني هدا اكمتي ازدبيديني لكي نميچي سلكينا راچفته والبلوكنه obboleessa terge obboleessi dukaan deemee bira dhaqee akkamitti akkana jedha obboleetti isaa kalee karaa qabdee haga muzammili tokkana jechuun jira bar kaleessa muzammiliin itti ergi jenneeni nama kennaa miti yeree bar nama dhabnee muzammiliin itti ergi jennee muzammilitu shufeera honnoo saayiga ergee mucattiidha siigalee amma san keessaa taree deebee shufeera kana beektanii nama beekamu jennaani jala kana ijoolleen illee koomentiidhaan kafna godhanii jennaani hin beekaa jedhe muzammil gabeette rakkoon qabu waliin dalagannaa nama beeku wanta kanaan jedhe wanta rakkoon qabu nama kuma meeqarratti wal nan lolchiisin aadaa nama sirri wal beenu nama sirri wal beeku anaa wal nan dhabsiisin jedhe karaa haa deemu kabiraa ergina jennaan lakki inni bishaaniin deemne birriin deema gaazaan deema mana ergaa je ergaa jedhe akkasi fuudhanii ergan amma anammoo sa'aatii kana mallaqni kumni shanii erga argame booda barbaanee erga mallaqa argine booda makii bar oduma isin waliin haasa'u rafee gastima keessaan haa mallaqa barati osuma galchaa jiru ba'atis rafe argite amma maaltu taamere mallaqni kun sila osoo mucattii harkaan hin gaatiin kennamu iyyuu qabu ture bar no muzammin nama arrabse because sina siraata nama sigale no arrabse be bar amma galchee Tari yaada haaraa wayii yookiin waan dhaga'e qabaatee finsiin jedhe sii galee. Akkas. Yaa galchaani. Arrabni hin barbaachisu guys. Wallahi wal arrabsuun bareedaa miti. Ababaa darbi muzammil. Mucattiin tun rakkadha jettee kan sagalee taa'aa turte maakidha. Maakiin sagalee taa'an hunduu gastimarra dhufneetiniin maal taate jennee Aramni akkana na rakkisaa jira jetteetini mucattii boottu agarraanin sawwaaqa bishaa keessa jiru nu barbaada nama achi baasuu danda'u jennaani muzammilillee nama achi keessa arabaa wal beeka jedhee arabdicha kana sawwaaqa irra dawwalee nama akkanatu rakkate nu hafuudhi jedheen achumaan muzammil arge jennaan hayyee jedhaniitiniin karaa saniin baasuu danda'e muzammil malee mucattii tanaan wal beekumsa biraa walitti hin qaban. Diraamaa reyaala kuma shanan sana kan gaafate poolisicha shufeericha moo muzammil? Shufeericha meeqan achi fuutaa jennaanin muzammil ani reyaala kuma 7 ganama fuudhaa jedhe wal namichi daruurii barbaanna piliis amma nuu fuudhu jennaanin rakkan obboleettiitii na jalaa rakkataa jira amma naa fuudhu jennaanin kuma 7 akkaawuntii eenyu irratti galee reyaalli kumni shanan sun? Akkaawuntii arabdichaati. Baay'ee gaarii. Reyaalli kuma 70 inni jedhamu kan eenyuti? Muzammilii fi namichi dalagaa wajji qaban. Okay, koiga maalin barbaade beektaa asittus mi'e. Sababa muzammil irra diraamni kumni riyaalli kumni 70 jiru wanni mucaan aggatamtuuf maali? Okay.
Oi, sababa muzammiliin osoo hin ta'etti wanni guddaan aarii muzammili sanaa qabaattu malee namichi maal himata beeyta? Ganama akkam godhaniif namichi erga fuudhee inni karaan bahee boodatti mallaqa mushawwara barbaada miree mallaqa buusuuf mallaqa sabsaabuuf jecha Mubaarak Infaa wajjin gara sa'a 3 moo 4 namicha tursiifne kararra achumaan namichi dadhabee kararra dhaabatuu hin danda'u jedhee mucattii fuudhee ijoollee isaa wajjin mana galchee dawaama isaa dalagaa bahe. Dawaama bahee jechuun maallaqa isa kami bro? Mallayni ka mushawwaraati mushawwara isaa. Mushawwara kuma shan kaffaltanii meere? Kafal erga inni bara mushawwara kafalleet ni jira mushawwarri ka kafalame bar mallayni irra sassaabamee nama barbaadanii gara sa'a meeqaa turamee kafalame bar. So erga kafalame birrichi laayivii dhuma irratti gale jenne laayivii dhuma irratti. Laayivii makana irratti gale kaa'ee laayivii makana irratti ennee manumaa kii kanatti mallaqa mucattiin takka gartee nuu dabarsiifte riyaala 5,000. Erga darbee jiraate bakka geessi jedhame maan geessirree namichi? Abdi. Sa'a saddeqnichi mucattii mana kaa'eetti dhageeffatu mucattii ijoollee wajjin mana galchee jira kararra dhaabatuun hin dandeenye dawaama waan qabu bakka dawaama deema jira salaata booda galchaa jedhe. Kana amma gaa mucattii kana sawwaaq yookaan shufeerii riyaalli 5,000 kaffalameef kanatu fuudhee deeme jechuudha amma miti akkasimi? Yaa. Erga akkas ta'e eessa geesse inni shufeerichi? Mana isaa geesse. Erga mana isaa geesse riyaalli 5,000 kaffalamee raafimi isaaf? Kaffalamee jira maaliif bakka san geessuu dhiisare? Wanni bakka san yeroo san geessuu dideef inni salaatee geessaa jedhe. Zufri Jummaa dhamee Jummaa salaata booda geessaa amma dawaama waan jiruuf salaata booda hin geessaa jedhe. Oyin fixadhamee abba profeesariin fixadhaa koo hin dubbattan. Salaata booda geessa jennaan hayyee jennee hunduuyyuu namnuu deemee rafee anillee xiqqoo rafee wayitan jedhu maakinna dawwaltee na kaaftee muzammil irra dawwallee muzammil araba irra dawwale jennanii araba irra dawwalanii lookishiina mucattii erge jenneen namni. Iddoo keessatti Oika dhagaika bakkeen isii mucattiin tumbuu hedduu kuni awwala arabdicha kanaan biishama keessa geessitannee walii galle. Wayita walii gallee jennu namichi lookishiina natti ergaa hin geessaa jedhe. Lookishiina wayita fuudhanii itti ergan lookishiinni achirraa fagoodha gara kiiloomeetira 200. Lafa maaliif inna sobdanii lafa biishaa keessa jirtu mucattiin raaniyaa jirtiiti as keessa miti keessa jettanii maana sobdanii inni yoo mallaqa hin dabaliin hin oofu jedhe. Jidduma kana mucattii dawwaleet ni muzammil aboo akkana jedhaniiti mallaqa dabaluu malee hin geessu sibira jedhe akkam goonaa jennaani hin kijibdaa ati hattuudha mallaqa nyaachuu barbaaddaa wanni akkas walirraa fagollee hin jiru mallayni tokkollee hin jiruuti namichaan geessa jedhin jennaan achumaa muzammillee deemee namichaan geessi riyaala 5,000 sii kafalle jedhe namichi lafti fagoodhaa hin geessu ay keessa biishaa keessa naan jettanii kawaadaa waliigalee itti faayini kennedhe. Achumaanin muzammilleen jidduma kana walii iyyanii araba ni beetaa oo'eetiniin namicha akira muzammil arrabseetiniin ofirraa irra dhaamsa jechuudha. Jidduu kana muzammilillee deebi'ee tokko irra dubbatee uummanni illee hattu jedheeni ajandaa mucattee achirraa battanamuu eegale miidiyaa irratti. Okay. Erga kana ta'e akka qalbiin kee beekutti fi akka amma nutti himtetti mucattiin arabdicha yookaan sawwaaqa muzammil itti kenne bira jirtiidha. Amma akka dubbii keetti akkasima akkasii miti. Eeyyee sanuu mubee qoy ana gaafatama arabicha nan beeka anatti gaafatamaan kan inni jedhu. Jedheera akkana. Eeyyee komentii ati Muzee kana Usmee kana jedhee? Ana gaafatama arabicha jedhe. Usmee naa deebisu Usmee. Itti gaafatama hin fudhaa jedhe kaa itti gaafatama kana amma itti gaafatama san diigee jedhe Mubaarak faa ammoo isin muzammil ati dhokan Mubaarak maa dubbiina jalaan balleessinaa gaala dubbiin anka taasifaan deeman dhageeffadhu abdi Mubaarak faa maal jedhanii nuti jedhan muzammiliif dhabaa jirra malee daqiiqaa muraasa keessatti safaaraadhaan fuusuu dandeenyaa jedhan hayyee muzammil anjalaa godhaa Mubaarak hin jedhin Usmee akka jedhe muzayyin yeroo naqu seera barbaanna lama jarana seera maaliin jedhe muzayyin ilaa lafa inni namichaa fudhateera muzayyin namichaa wajjin nu jedheede akkamitti muzayyin nu ta'abe nu dadhabe namichi naqamame muzayyin dhabamsiisa eenyu lajjettanii eenyuun baasuuf hin jedheen kunis intala Oromoo innis gurbaa Oromooti waa'ee muzayyin itti dubbii fidinaan jedheeni dhaggeeffadhaa kun onataa jabamman muzayyin itti dubbii fidinaa yoo muzayyin humna kootii ol ta'eera namichi kun naan buluu dheera jedhe seeraan deemnaan jedhe achumaan dhufee namichi ittiin buluu akka deemu nan dubbatu muzee ati nu wajjin ta'i seeraan fudhannaan jedheni
malee ani muzayyin Baay'ee gaarii qoy amma gaa dubbii koo tartiiba kottan deefadhee cabni kenna. Usmee koomee maayikii irraa kaafadhu. Gara laafoon badhaadhifaman gisee Usmee amma gaa qalbiin kee gurbaa arabicha muzayyanii wal beekan kan muzayyan itti dawwale bira jirti qalbiin kee. Beekamiti yuukaa akiida akka ta'e yuun beekan. Anuun beekan. Akiida iyyee. Isaa miti. Kanan sirraa qulqulleeffachuu barbaade waa'ee muzayyan ati sin galchu obboleessa kiyyaati nama dalagatu hiriyaa ta'uu dandeessa obboleessa ta'uu dandeessa. Abbaa yoo taate illee kan dhimma muzayyanii kan seerri gaafatu muzayyanii maaliifan kana si gaafadhe uummata duratti dhibba parsantii dhibba keessaa parsantii dhibba mucaan kun iddoo jirtu kan qoffaree seeraanis haa taatu dirqiidhaanis haa taatu jaalalaan kan nu fiduu danda'u muzayyaniif muzayyan qofa. Amma gaa muzayyaniin waan gargaaruu qabnu hin gargaarra muzayyan nu fida. Waan takka si gaafadhe abdii dhageeffadhu. Waan takka si gaafadhe. seera kan nuti muzayyaniin gargaaruun malee. Oyi kaa. Afita tuqee Usmeen haa dubbatu qee. Mucattiin tuni osoo isin akkanatti karaa nagayaatti nama akka abdiin kanatti dubbatame mucattiin tu yoo naqaa tabaate dhageeffadhu. Mucattiin karaan itti wal jalaa maqeetiin haga kana turuu dandeette uummanni obsuu dadhabee mootummaadha seeran baafna erga jedhan booda dubbiin kuni namicharrallee silkii obboleessa isaa kadhataa jirra nuti. Obboleessa arabdicha kana kadhataatiin hin jirra. Muzammil namicha kana qofaa waliin beeku zarii isaa obboleessatti illee wal beeka. Obboleessa kana dawwalee obboleessan akka inni baasuuf qarqaarsa gaafataatiin hin jira jechuudha. So kanaafuu ammallee tokkoffaa muzammil rakkoon qabu hin finnaa karaa danda'ameen karaa tasgabbiitiin kan arraba hin qabnetti yoo kadeemtan taate mucattii hin baafne yoo rabbiin ka jiru taate. Galatoom. Anamma kan waan hin barbaadu tokkitti qofa naa godhaa Mubaarakis Usmeenis gara laafoonis. Maal naa gootu? Waa tokko sinirraan barbaaduan. An sirriittiin obirriis ta'e ofii kooti Itoophiyaa irraa nan kaffalaa muzayyaniin qofa naa fida. Muzayyaniin qofa asirratti gastiirra naa fida. Usmee waami. Namni immoo isa Usmeen asirratti teessee dubbiin filattu an kabaja isinii qabaa kabajaa dandeemaa jira. Kilmaatu. Muzayyaniin naa waami maal si galchi mube? Irratti hin dubbanne Usmee muzayyan nu wajjin ta'aati. Seeraan deemna namichi hunda keessanii ol qeeran jedhe malee. Amma dawwalee dhufa. Dhageeffadha. Dubbiin balleessinaa gargara laafu abdii waa takka sinima dhageeffadhu. Wallaahi wa billaahi osoo kabaja amma abdiin dubbate kanaan wajjin ka dubbatan taate mucattiin tuni wallaahi billaahi bakka isiin barbaadu qaata geette. Aaridhatu nama kana mucattii tanallee akka muzammilillee achiin silkii arabarraa kaasee araba waqqasne godhe malee mucattiin tu yoo naqaata baate jechuudha. So kanaafuu muzammilii amma itti dawwalee fida. Muzammil ifama wajjin muzammili sheekii faa wajjiniin guruupii keessaan hidhanii akka xumuru sheekii mana maakitti sheekota nama lamaa fi maakii wajjin nama 4 ta'anii guruupiin akkasitti isiniin haasa'ee amma fide jedhee isaanii walii galanii achi akkas jechaa jiru isaan mana maakitti. Yeroo meeqa teenyee dadhabneeji ana seeratti hirkitanii hamaa na gootanii akka ijoolleen na himatu akka uummanni kimmaashii na himatu na gootanii seeraan adeemamu jennee isa walii galle deebitanii jaarsummaatti galtan ana hamtuu baasuudha jechuudha. Mubee laali dhugaanii wal nama jibbisiisuu danda'a. Dhugaa jirtu dubbannee wal jibbine immoo kun rakkoo miti. Sababni isaa hunduu jireenya mataaf jiraata. Qabaatus dhabullee jechuun. Muzammil mucayyoo tana fiduu baatus jireenya amma hawaasa irratti duule malee musansala keessan namichatti bilbilanii birrii irratti nyaachuuf namicha keessan dubbisanii cubsiisan malee wanni namichi mucayyoo irraa barbaadu hin jiru. Arabni maal gochuuf ijoollee miskiina ganda keessa deemtutti 70,000 kenna riyaala. Rakkoon isaa walitti fidee fira dhabee saahiba dhabee hiriyyaa dhabee 70,000 isa bira kaa'uuf maali? Itti cimee silaa dhiisuu ni danjechaaf amma